kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtu nageenya badhaadhaa qophiin ogaartii keenya jalqabee jira qophii keenya arraatiin bakki itti argamne kunoo addabaabaayii CMC'tti paarkii bareedaa hawaasni itti fayyadamaa jiru itti bashannanaa jiru tokko keessatti argamnee jirra keessummaan koo Masarat Hundee jedhamti keessi wajjin turaan jineenus waaqootii isinis wajjin tura. Guddinuma magaalaa kana akkamitti hubatte Miss Masarat? Guddinni magaalaa Finfinnee ajaa'ibuma. Yeroodhaan baay'ee guddachaa jirti keessattuu immoo kooriidariin kun ajaa'ibuma ishii gochaa jira. Baay'ee nutis akka Itoophiyaatti akka Afrikaattis dursaa kan jiru natti fakkaata. I don't know. Garuu haalli jijjiiramaa haalli itti deemaa jirru kan dursinu natti fakkaata. Aartiin walaloo barreessuun yaadaloon akkasuma reheers gochuun dhiyeessuun illee gammachuun keessaa hin barbaachisa. Kana hojii wal qabatee bareedinni magaalaa akkasitti yoo bareedu creativity nama hammam dabala aartii kanaaf immoo bu'aa akkamii qabattee yaadda? Aartii keenyaaf dhugaa dubbachuuf like hamilee nuuf ta'aa jira amma gaafa waaqootu asxootoo kliipii waraabee like mootumni yoon fiilmii illee even otoon hojjedha amma ani weellistuudha miti otoon illee fiilmii hojjedheefaa jedhee yaada. Dhugaa dubbachuuf nama kakaasa jechuudha. Baay'ee nama kakaasa. Gaafa deemtu otoon kana hojjedhe jetta malee waan gara biraa yaaduna aartii keenyaafis guddina aartiifis baay'ee ga'ee guddaa qaba. Gaariidha jedhee yaada dhugaa. Waan bareed mee teenyaa soofnummo akkasuma nama bareeda. Baay'ee bareedana ilaalaan jira. Keessa deddeemuunis namatti tola. Achumaan immoo teenyee immoo deessinees hin badu. Ayyee. Meeqootu barcumaa takkan qaba. Sii ta'aaf hin ta'u hin beeku. Naata. Noor mee. Ayyee galata. Barcumaa bareedu wal fakkaatu ta duriiti. Baay'ee bareeda. Akkam isii ta'e bakki? Gaa namni si beeku si beeka. Nuti illee waan si beeknu si waamne. Mee nama si beekne akkamitti barsiista? Masarat Hundee eenyu isa dhalattee guddatte kan jedhu. Ani weellistuu jaalatamtu. Masarat Hundeen jedhama. Naannawaa Finfinnee magaalaa Hoolataatti dhaladhee guddadhe. Akkuma ijoolleen Oromoo guddatan tokkotti hin guddatte. Horiitti seenaan hin jedhu. Kan keenya horiin hin jiru. Hoolataatti dhaladhee guddatte. Elementarii achuma Hoolataatti baradhe. High school achuma baradhe. Achi booda medicine baradhe Finfinnee dhufe. Finfinnee baratte medicine? Yaa medicine. Damee maalirra baratte? Nursing baradhe. Nama ulfaa wayii argee ture amma. I'm nurse. Fixxee baate? Yeah, Finfinneetti baradhe nursingin graduate godhe even yeroon eebbifamu waancaadhaan damee nursing department waancaadhaan eebbifamee ba'e. Eessa baratte? Tropical College of Medicine jedhama. Mee gara duubaas deebisa. Achi gaafa Hoolata turte atii fi walitti dhufeensi aartiidhaa akkam ture gaafas? Kan si dinqu ani weellishtuun ta'a jedhee yaadeen beeku in my life. Garuu mini miidiyaa keessatti diraamaa nan hojjedha nan shubbisaa active in ture elementarii yeroon baradhu keessattu bakka nan jira iddoo diraamaas nan jira iddoo shubbisaas nan jira iddoo kolfaas nan jira elementarii keessatti achi booddee garuu high school yeroon seenu maatiinis na deeggaraan turre because barattu cimtu waanan tureefi barumsa kootiin akkan fufuu barbaadan malee aartii keessa badaa akkan seenu hin barbaanne. So high school keessa definitely dhiiseen ture waa'ee aartii dhiiseeni achi committed ta'ee barumsa koo barachaa ture. Achi booda nursing barachuuf gara Finfinnee nan dhufee aadaa koo afaan koo oromummaa koo baay'een jaaladha. Yaanni koo beektaa tarii kilabii yaanni koo. Yaanni koo yeroo baay'ee beekamaadha kilabii afaan Oromootiin hojjechiisuudhaan. Yaa achi nan deemaan ture yeroon laalumaaf entertain gochuuf deema. Weekend irratti laaluuf deema sirba afaan Oromoo waanan jaaladhuuf nan deema yeroon deemu akka carraa ta'e simeetu faa beektaa simeetu faa walaloo fi yeedaloo hojjeta sirboota Hacaaluu kan hojjete yoo yaadate amma Ameerikaa jiraata.
isaa wajjin wal barre achitti. Hayyee. እና ሙጫን ኩን ሰገለን ሺ ባዬ በረደ ማሊፍ ስንስርቢቱ ምናምን አንጀዴና አራኒ ስርቤን ቤኩ አከሚት ነምኒ ስርቤን ቤክ ናከሚት ስርባ ስርባ አንጀዴ ረኮን ቀቡስቲ ስርባ ተኮናፍ ስርቢና አንጀዴ ስርባ አከሚ ስርባቲ ደንዴሱ አት ቤክቱና ስርቢና ኦኬ ቀላኮ ያ ባለሻሺ ከንጀዱ ነም ቤክ አንጀዴ ቺወን ስርቢና አንጀዴ ናን ስርቤፍ ኦ ማይ ጋድ ጀዴ ጀዴ የመዩ ሜጀዲ ሜ Bodan sif jedha. Meja do jinjin. Aye. Aye. Kalla koya balashashi kalla koya balashashi kalla koya balashashi kalla koya balashashi gafto kosi wajino leonzu ere malapashi Sengaure. Iya. Solulia boda tifuf. Kaka. Ambarira hayya kas jettif. Ya achi boda bilbila ko fudate maal hojjetan anjana nani barattuudha nursingin baradha si jedhe ya naasofne achi na bilbileeti sirban siif qopheesseen anje ani studio seereen beeku sirbeen beeku akkamittan sirba rakkoon qabu kottaati naan jedhe Hayye. nan dhufe wal argine studio deemne studio Tamrat Kabbada bira deemne Hayye. Seeni sinyal studio. Seeni naan jedhe ani Shaakaluun hin jiru maalaan hin jiru tokko hin jiru Bamma sampli waan ta'eef rakkoon qabu masiisee baqan sodaatin naan jedhe sagaleen kee bareeda xiqquma trainingi barbaada malee sagaleen kee bareeda jetteere jedhene jetteere Duraanuu sirba Oromoon jaaladha jetteerta. yaa ani afaan koo Oromummaa koo aadaa koo baay'ee jaaladha. Hayye. So inni wajjin deemne ani sirbine isatu sirbee naaf kenne. Sirbee dura. Sanyii taaddee yaa sirba koo baay'een jaaladhu. Kan yeroo jalqaba hawaasatti illee gadi bahee hawaasni ittiin si bare jechuudha. Yaa even masii sanyii taaddee naan jedhu. Ammayyuu maqaan kee maqaa masoo isaan beekama. Nu yaadachiisnee achumaan hawaasni beekaa garuu mee nu yaadachiisnu illee irraan qophii bashannanaatti lash goona. Eda cancala nyaata qabamuu didee guula fardisaa egaa hedduu miidhagaa namatti tola halla mallisa mudhisaa guutuu zinaraan maree alaan maraan orotii chakkoo takkusaa baree alaan maraan orotii chakkoo takkusaa baree. Jedhu kana Walaloo fi adaluun waan ajaa'iba bareedaa ture. Kana hunda qopheessee gaafuma stuudiyoo seentu sitti gadi kenna. Inni sirbee naaf kenne shaakalee naan jedhe akkuma sirbaattan shaakalee inni sirbeetu naaf kenne walaloo si edaloo si sumatu hojjete naa kenne deemee torban lama shaakale achi assignmentiin qabaas nan shaakala achi booda nan dhufe stuudiyoon seenee sanyiin taaddee sirbate. Anis weellistuu ta'e. Sirbiti sanyii taaddee erga ba'e waggaa 10 ta'eera by the way. Yeroo san konsertiin koo duraanii Naayiroobitti ta'uwaamame. Sirbuma kanaan. Reheersi godheen beeku sirbeen beeku steejiin beeku Naayiroobitti waamamne. Deemnu re'ee kaanee Naakistan jalqabe sirba. Hayye. Naayiroobittis kanuma dhiyeessite. Yaa. Yeroo xiqqashoodhaan mana xirii kana ofirraa buufta. Baafadhuure. Maaloo. Oyya dhiifama waliin. Rakkoo qabu. Kanattuu gaariidha.
jalqabni gara aartiitti itti dhufte gaafasii miti. Diraamaa adda addaa manneen barnootaa kilaboota adda addaa irratti hirmaachuun walaloo irratti hirmaachuun even shubbisa irratti hirmaachuudhaan naan jetteera. Yaa mini miidiyaa keessa. Gaafas waa kennaa wayii akkasii keessa jiru waa hubatte. Dhugaa dubbachuuf kennaan wayii akkana keessa jiru beeka malee nan sirbaa diraamaan hojjedhaa fiilmiin hojjedha jedhee yaadu garuu kolfuun nan jaalladha afaan Oromoo kana diraamaadhaanis baqa mul'isuun barbaada aadaa koo baay'een jaalladha by the way gaafa muuziqaan jiru nan shubbisaa gaafa diraamaan jiru nan hojjedha baqa jira bakkuma masaratu jira keessattuu immoo nan weellisa jedhee yaadeen achi booda gaafa akkasi beekamaa dhuftu gaafa amma ta'e achi waltajjii irratti illee ubbartu gaafa even konsertiin dhiyaatee biyyaan baa deemtee hojjettu maal si dhaga'ame? Gammachuu guddaa namni aadaa afaan Oromoo aadaa keenya afaan keenya otoo bare awwish nan hojjedha immoo waan hin danda'amu ammaatti hojjedheera aynoo gidduutti yeroo dheeraa badeen ture like hojii narsingiin hojjedhaan ture isaa wajjin immoo muuziqaan baay'ee hin deemu so lamaanuu time barbaada sunis nama yaaluudha kunis nama bashannansiisuudha so waan akkasii waan tureef gidduudhaan badeen ture dhiifama kaa ammaan booda baduun hin jiru. Barnoota gama fayyaatiin jiran akka ulfaatanis beekna. Ulfaatina isaa gamaa gamasii dandeessee lamaanuu qabattee isaayyuu hamma badhaafamuutti ture. Mee turtiin achi keessaa maal fakkaata ture? Bu'aa bahiin achi keessa jiru akka? Achi hoolatas gaafa hin jiru barattuu cimtuun ture. Maatiin koos kan na deeggaran akkan barumsaa itti fufu malee muuziqaa keessa akkan seenuun barbaadani. Amma gara appreciate gochaa jiru. Achi gara Finfinnee dhufee gaafa barumsa koo itti fufu bu'aa bahee baay'eetu jira of course magaala guddaatti dhuftaa environmentiin isaa haaraadha namoota hin barre namoota hin beekne namoota amala adda addaa qaban isaan wajjin barataa xiqqoo hin ulfaata garuu cimtee gaafa ups and down hin jira yeroo barattu garuu cimtee yoo fixxee galma kee hin geessa. Gaafa cimtee akka namaan beekamtu masarat gaafa jettu barnoota keetti bu'uu wajjin wal qabatee mooraa keessatti beekamtiin kunillee waan qabatee dhufu baay'ee jiraami. Mudannoo akkamitti ture mana barnootaa keessa? Mana barnootaa keessa artistoonni like ijoollee abashaatu jira. Artisti koonicha garuu lakkaa ምናምን jedhu achi booda nan eebbifamee nan ba'e. Achi booddee gara hojii yeroon seenu irraanfadheeraan akkan sirba baase. Gaafa deemee marfee faana mooraa achi safaan gaalis nan irraanfadhe yeroo tokko because busy si godha achi safaan nyaanaatu ko ምናምን jedhu achi booda garuu nan bare bakka እንደነሽ keessatti ramadamte afaanis enjoo keessatti enjoo masarat irra dureetti jijjiiramte already ka al takka enjoo keessan hojjette hammam hojjette gara waggaa 4 akkas hojjette baadiyyaa keessan deemtaa time barbaada muuziqaa hojjechuuf keessi koo barbaada garuu nama immoo fayyisuutu caala amma garuu full time muuziqaa hojjechaa jira. Isan dhiiste? Dhiisee otoo hin taane update of gochuun barbaada barachuun barbaada holding godhe amma gara muuziqaatti deebi'eera like albama koo hojjechuuf project jalqabneerra. Ammaan booda uummata koon badu waan gaggaariitiin nan dhufa. Waan haaraa achi asiis hojjette qabda. Yaa. Mee maali? Kan aadaas kan hojjette qabda. Yaa sirbi koo duraanii jaaleenis sirba aadaa baaleeti. Sanyiin taaddees aadaadhuma jedhama. Sirba guutummaa Oromoo ibsu. Yaa sirba seena qabeessa. Mee kan baalee san eentu barreesse maalirraa ka'uudhaan barreeffame? Achi booda baqa famous hin ta'e. Sanyii taaddee booda? Famous hin ta'e. Sirba akkasii siif hojjedha, sirba akkasii siif hojjedha. Anuu si hojjedhu laata sirba tokko? Sirba jaalee jedhu sana Shukrii Jamal. Shukrii Jamal? Yaa walaloos jedhaloos. Isamatu hojjete? Innis akkuma simeet appreciate godhee stuudiyoon wajjin deemaa sagalee seenaa sirba jaalee jedhu san hojjenne. Mee qabiyyeen sirbichaa maali? Sirba cidhaati. Hayyee. Hiriyaa kootifan sirba. Hiriyaan koo heerumuuf jetti. Isheefan sirba. Na jalaa heerumuu fi na jalaa deemuu fi. Kophatti na hambisuu fi. Miirraa jedhi xiqqoo.
يا هرياتي يا جالي هرقو يانكتي جالي كوتانغا جيسينا جالي سيرفان دبالتي جالي جالي للفتاقي جالي جالي للفتاقي جالي يا هرياتي يا جالي هرقو يانكتي جالي كوتانغا جيسينا جالي سيرفان دبالتي Babotin jale, epasifatulu jale, ayani hateti jale, jale lil fatage jale, jale lil fatage jale. Birafin iriol wetu sidabala, ilil chaman sigal chinikalla. Shubbiso. Shubbisa somaan jennu. Akkuma kee narsii kan taate Saalee Asaamii inni dinqisiifadha baay'ee jabina dubartummaan akkasumas immoo chaalenjii qabaa mire shaakalli nama hundaafuu chaalenjiidha garuu dubartii irratti xiqqoo cima jedhee yaada maaliif jennaan halkan deddeemuun chaalenjiidha bakkitti shaakalaan argachuun namaan walitti dhiyaatanii wal baruun amma akka nama rakkisu nama aartii keessa tureetu beeka kanneen hunda dandamatanii narsii ta'anii immoo gama lamachuu hojjechuu danda'uun really cimina. Shubbisa illee immoo isheenis akkasi. Kilipii hanqee irratti illee sosochii babbareedaa qaba. Wajjin shubbistoota wajjinis hin shubbista. Isni shaakaluma achii dhufe moo kan biraa itti dabalte qabda? Miidiyaa keessatti daansii fa'aa sirba aadaa sirba moodernis bakka hin sodaadhu. Nama like steejiin sodaadhu namoonni akkasitti walitti namanii isaan fuuldura dhaabadhee haasa'uun sodaadhu nan sirbaa achumaa dhufe malee tarii mana barumsaa daansii seenee baranne. Bu'aa bahii aartii kana keessatti mudannoon kana jedhamu dhabamu tokko garaa nama nyaata tokko immoo nama bohaarsa masarat maaltu mudatee beeka. Hojii aartii yeroo hojjettu yeroo baay'ee mudannoon jira garuu ani kanan hin irraanfanne. Jimma steejii hojjechuu deemne waggaa ja'a dura. Steejii guddaadha. Steejii bakka namoonni baay'een jiru keessummoonni Finfinneedhaa deemanii bakka sagantaa guddaadha. Amma steejii isaa yeroo hojjetanii sirriitti perfect godhanii hojjenne. Steejicha. Tole. So kophee hiilii godhattee hojjetta. Amma introon seenee masarat jedhanii. Fiigee dhaqee. Akkam jirtu baga nagaan dhuftan jedhee steejiin isaa. Hin bu'e. Anatu gadi bu'e. Steejii gidduudhaan liqeeffamte isa? Dhugaa rabbi. Steejii giddu. Nan seenee baqa. Innaani namni niyyee ምናምን annan seenee jedhanii ልጅቷ ገባች ምናምን ijoollee habashaa steejii kan hojii hojjenne ምናምን jedhe achi jalaan deemanii na baasanii ani baqa of hin beeku nanna'e like waan tokko na rukunne garuu nanna'e achi booda sirbuun dadhabe. Baqa even iddoon jiru na jalaa bade dhugaa dubbachuu. Ajaa'iba. I was shocked. Xiyyitiidhaan waan an rukutame faanatti bakka. Yaaddeettaa garuu steejii irra dhaabatte gaafa steejii keessa buutu. Mudannoo amman duuttiin irraanfanne isa dhugaa dubbachuu. Ajaa'iba rabbiitu uummanni immoo jalaan si barbaada. Jedhee uummanni niyyee nannee bakka. Diraamaa wayii illee fakkaataa bakka. Namni immoo kiliippi noo ምንድነው ምናምን jedha akka ati jettetti dhugaa dubbachuu. Bina jalaa badee bakka nan deemee ka'ee nannee ምናምን. Hin galtee dhiiste. Awwadii isaa kaa warri steejii hojjetan bakkoota adda addaa irratti warri eventii qopheessan dhiisaa. Ani maal fa'aa argee beeka yeroo takka hiilii warri uffate kun utuma sirriitti illee hojjetanii banaan xiqqoo wayiin jirti miti as keessa dhaqee lixa. Achi sossootu mucaa'oon jettuu sin beeksisa baay'ee. Caamicha baafattee deemta malee. Yookiin kophee waan akkasiimaa yeroo 10 caala na mudatee beeka. Hiiliin seenee hiilicha achumatti dhiisee tokkos baafadhee miilumaan yeroo baay'ee steejii sirbeera. Dhugaa. Ajaa'iba rabbiiti. Yeah.
Achi boodas hojii biraa hojii bareedaa isaa hojjette. Maali akka ka'umsi isaa mata dureen isaa maali isa isaa kaasu? Yeroo dheeraaf badeen ture gidduudhaan gara artiitti yeroon deebi'u waan gaarii tokko hojjechuun barbaada. Imeejii haaraadhaan masiinii sirba aadaa hojjetaa turte amma ammaatti amma immoo turtee dhuftee so waan haaraadhaan imeejii haaraadhaan uummanni koo waan narraa eegu waanan beekuu fi uummata koo hin madaalaa jedhee waan yaade sirba moodernii na barsiisii jedhu tokko ji'a tokko guuteera ergan gadhiise na barsiisiin hojjedhee sirba moodernii. Jaalala. Based on true story. Story kan komiti. Garuu mucaan tokko jirti jaalalaan lama sadi cabdeetti kana dura jechuudha. Amma immoo namni gaariin itti dhufee ishee wajjin ta'uu barbaade isuma amanuu dadhabde. Because waan ishiin dabarsitee bu'aa ba'iinsaa sirrii waan hin turreef amantii dhabde. So siin jaaladha garuu si amanuun dadhabe akkan si amanuu na barsiisi jaalalaa fi amantii akkan si amanuu na barsiisi jetti. Akkas keessoonsa. Sirba bareedaadha. Irraa jennu xiqqoo mee varsii lamaan wayi. Hayyee ankan kee ta'uu jileera namaa kaleessa dhufee anatti argama. Tole moo jedhee siif laafus garaa deemuu dhabuu kee anaan kamiin tambara. Jigaa koo akka gootu mufatee dallanuu dhiisi onnee koo barsiisi. Jigaa koo akka gootu amanee akkan jaalladhu amantii naaf laadhu jetti. Sirba bareedaadha. Hayyee dhiyeenya kana ji'a tokko duradha sirbi kun kan ba'e. Sirba kana fa'aa irratti eenyutu hirmaate walaloodhaan yadaloodhaan even mixing and mastering akkasumas immoo hojii viidiyoos qabame diree kilipii isaa mee eenyu fa'aatu irratti hirmaate? Yeedaloo mucaa Zara Abruk jedhama mucaa Bashaati. Walaloo isaa immoo Lalisaa Idris kan compose godhe immoo Efreem Birqina Urgaa jedhama. Production kan hojjetan immoo Geerii jedhama. Afro production ijoollee baay'eedha. Ijoollee cimoodha ijoollee amma haaraadha. Hojii ciccimaa hojii guguddoo hojjechaa jiru. Isaan wajjin hojjennee Afro production thank you. Lalisaa thank you. Bareedaadha. Egaa namoonni kunniin guddina aartii sabaa keessatti gaheen isaanii guddaadha waan ta'eef thank you kee kallattii maanuutis hin deeggarra. Mee utuu sosocho'aa moo dhimmoota afaan itti fuufne? Hayyee. Akka hin dadhabneefi. Hin bashannanaatu waan miti. Hayyee. Akka nama dadhabsiisuun godhu iddoon nuti jiru. Haalli jiru. Bareedaadha. Hayyee. Masarat hojiiwwan akkamii irratti dabarsaa jirti? Naayitii fa taphachuu jira. Biyyoota alaallee immoo Naayiroobii naan jetteerta duratti. Biyyoota akkam akkamii fa deemtee hojii kee dhiyeessitee beektaa? Biyyoota adda addaa deemeera. Hayyee. Hojiin aartiin kun waan guddaan isaa biyyoota adda addaa deemtaa. Nama agarsiisa. Amma currently kanan hojjechaa jiru muuziqaadha full time muuziqaa hojjechaa jira. Muuziqaan ala immoo fashion designer baradheera. Fashionists baratte? Hojii muuziqaatiin gaa hojiiwwan amma kana kakaasne irratti hawaasni si beeka. Waan fashion designing kana irratti eessatti maal hojjette? Amman jalqabee amma fashion design gochuu ji'a afur shan akkas ergan jalqabee hundee design jedhama coming soon gara hundee design maqaa abbaa keetii gooti. Yes wayyoota adda addaa design godheera maybe sagantaa itti aanu immoo yeroo hojjenne maybe stages design kootiin hojjenna sifis promise nan hojjedha sifis kaameraamaanota kootiifis akkasii amma isan hojjechaa jira muuziqaa fi fashion design gochaan jira albamiin kos projektii qabanneerra yoo rabbi jedhee yeroo dhiyoottiin gaa jedhee yaada akkuma beektu taabseen dadaa'uun qaba stuudiyoo keessattuu yeroo shamarree taatu immoo xiqqoon cimaa garuu
inuma tattaaffannee fixnaa amma full time fashion design fi music hojjechaa jira jechuudha. Waan bareeda. Yeah. Kun hunduu kan hawaasni ittiin guddachuu qabu, hawaasni ittiin beekamuu qabu. Aadaan uffannaa Oromoon ittiin beekamu gurguddaadha. Yes. Kana irratti hirmaachuun aadaa guddisuu keessaa tokko. Maaltu si kakaase immoo isa keessatti immoo hirmaachuuf? Akkuma siin jedhee taani aadaa koo baay'een jaaladha. Yeroo baay'een deddeebisee siin jedhee aadaa koo, afaan koo, duudhaa koo baay'een jaaladha. Wayyoota aadaa Oromoo baay'ee qabna. Aadaa babbareedaa qabna. So akka addunyaatti mul'isuun barbaada. Keessi koo akkas yaada. Duriyyuu muuziqeessaan taa'uun jedhee yaadin fashion designer ta'a jedhee yaadaan ture. Amma immoo isa gara hojiitti jijjiireera. Akka addunyaatti immoo hundeen design boom. Boom godha. Ati weellistuu gaafa taatu nama akka rool moodeelii ilaaltu qabda. Okay? Nama baay'ee jiraachuu mala achi keessaa kalariidhaan halluu muuziqaa isaatiin yookiin fakkeenyummaatti namni ati ilaaltu namni yeroo baay'ee immoo waltajjii irrattis haa ta'u bakka adda addaatti sirba isaa sirbitu eenyu sirba kam isaa filatta? Halluu Daawwee. Halluu Daawwee. Biyyoon itti haa salphatu boolessi daadhiinaa gootu jedha. Rool moodeeliin koo Halluu Daawwee. Definitely. Baay'een ishii jaaladha. Maaliif ishii jaaladha? Akkamitti ishii filatta? Sagaleen ishii baay'ee bareeda. Aadaa bareedaa qabna. Aadaa keenya akkatti bareechitee sirbitu isheen. Taatee sirbiti. Oromummaa ishees baay'ee jaalatti. Namni baay'ee jaalata. Oromoon fardaan dabaalee. Saba koo fardaan dabaalee. Oromoon fardaan dabaalee. Goota koo fardaan dabaalee. Goota caale. Goota caale. Sirba sanaan isiin jaaladha. Sirba baay'ee jaaladha of course. Mee ati kamiin jaalatta? Ani yeroo baay'ee isteejii kanan hojjedhu wal hora warra keessaniiti. Isa baay'een jaaladha. Sagalee koo wajjinis baay'ee deema. Hin deema? Mee irraa haa jennu? Baay'ee. Wal hora warra keessanii teessumni guddoon shaggarii baabura yaabbadheen dhufaa naan jedhi yaasha marmaree. Wal hora warra keessanii teessumni guddoon shaggarii baabura yaabbadheen dhufaa naan jedhi yaasha marmaree. Marree dhufee kan si ilaalaa yaaduu keenan simee gurbe keessi argee wal fuudhannee too jimma buna jeenee gibee. Marree dhufee kan si ilaalaa yaaduu keenan simee gurbe keessi argee wal fuudhannee too jimma buna jeenee gibee. Marree dhufee kan si ilaalaa yaaduu keenan simee gurbe si argee wal fuudhannee too jimma buna jeenee gibee. Marree dhufee kan si ilaalaa yaaduu keenan simee gurbe si argee wal fuudhannee too jimma buna jeenee gibee. Awweetuutti haala galfannee mattuutti galla suuraa kaaneetoo gammadda laalaa bineensa galgalaa. Awweetuutti haala galfannee mattuutti galla. Baay'ee bareeda. Jimma waan jiraadheef awweetuun hin beeka. Lagni awweetuu sun maal akka ta'e mataa namaa keessa dhufa beekte. Bakki itti bashannan jira, bakki maal akkas biyya beeksisuu, saba wal barsiisuu, waan qabnuu fi waan hawaasa sun ibsu kanneen wal beeksisuu keessatti gaheen aartistoota Oromoodhaa guddaadha. Achi keessatti mee aartii Oromoo eessaan gahaa bu'aa akkamii buusa jettee yaaddi Masarat Hundee? Ammuma hin danda'utti. Akka Afrikaattis yoo hin danda'e akka addunyaattis mul'isuun barbaada. Gama aadaatiinis, gama mooderniitiinis, gama lamaaniinuu hojjechuun barbaada. Rabbi immoo nu gargaara. Aadaan keenyas hin mul'ata. Wal haa jaalannu, wajjin haa hojjennu, aadaa keenya wajjin taane haa mul'isnu akka addunyaatti. Tokkummaa haa qabaannu dhugaa Waaqayyo. Tokkummaa haa qabaannu. Yoo tokkummaa qabaanne galma guddaa ga'uu dandeenya. Tokkummaa qofa dhabne tokkummaa haa qabaannu. Waan gaarii nu dabarse tokko ta'uun wal jaalachuun hojii kamiifuu qabeenya diinagdeetiinis haa ta'u siyaasaan haa ta'u afaanii fi aadaa guddisuudhaan haa ta'u waan kamiinuu tokko taane waan gurguddaa hojjennaadha.
Mee deddeemaa haasofnu immoo ammas. Bakki bakka dhaabbatan qofa otoo hin ta'in bakka deddeeman baay'ee qaba. I enjoy it by the way. Really, baay'ee namatti tola. Baay'ee bareeda. Jineenus waan tokkoon siin jedha. Maal akka ta'e beekta? Tokkummaa kanarratti jala naasaraa sirriitti. Nuti artistoonni Oromoo tokko taane otoo wal jaalanne. I know nan beeka bar namni kamiyyuu guutuu miti. Gaafa wal qeeqnu immoo dhufee anaan masii akkas gootee jedhee na qeeqee achi gaafa ba'u immoo no appreciate jedhee like akkasitti wal support goonee balleessaa ofii abbaatu sirreeffata. Sirreeffata miti akkasaa ta'u tokkummaa haa qabaannu wal haa jaalannu please. Kana gaa daawwattoonni keenya kabajamoon sagantaa kana warroonni hordofan tokkummaan karaa aartiitiin, karaa afaaniitiin, aadaadhaan, qabeenya dinagdeetiin, siyaasaan karaa hundaanuu tokkummaa qabaanni malee ce'uun hin jiru. Ani kana nan amana. Yaada kana nu kaasuu keetiif baay'ee galatoomi. Mee dhumarratti immoo wanta kanatu na hafe kan jedhu hoo jiraate namoonni galateeffattus jiraachuu mala. AMN Plus sagantaan keessan baay'ee bareeda. Ani interview kamiyyuu deemeen beeku for the first time har'an dhufe AMN Plus sagantaa baay'ee bareedaa waan qabuuf sis kabajee AMN Plus kabajeen dhufe AMN Plus tokkoffaadha daawwadha waan gaggaarii fidee dhufa galatooma AMN Plus na barbaaddanii interview kee barbaanna jettanii waan dhuftaniif guddaan galateeffadha. Hayyee nutis maqaa daawwattoota AMN Plus qophii ogaartiitiin hedduu galatoomii waamicha keenya kabajtee yeroo siin jennetti bakka bareedaa akkasii egaa koriidara magaalaa Finfinnee keessa bashannanaa qilleensa qulqulluu abbuuqqachaa akka wajjin turru ayyamamaa ta'uu keetiin maqaa daawwattootaa fi dhaggeeffattootaatiin hedduu galatoomii siin jenna. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophiin ogaartii har'aa weelliftuu akkasumas immoo faashin dizaayinar Masarat Hundee wajjin taasifne kana fakkaata. Qophichaan akka bashannantan akka gammaddan abdiin keenya guddaadha. Kan isin wajjin ture Anjiinanus Waaqooti. Qophiiwwan biraatiin torban hanga walitti deebinutti nama torbaanii nu haa taasisu nagaan nu tura.